Dumaati intalli jechuudha. Dhiirallee xiinxallee rakkinni guddaan bakka jiru amma rakkinna bakka mara shamarran biyya Arabaa nama arrabsitii shamarran biyya Arabaa nama arrabsitii jedhan maal rakkinni isinii himu arrabsa akka feetanitti dubartiin heeruma dhabdee yaabboleeyyanti. Shamarri biyya Arabaa heeruma dhabdee jaarsa dhabdee akkatti nama arrabsiti. Dhugaa isiniin jedhame shamarran hedduu ta'an beeku heerumnan achumaan jallitti. Gaafuma guyyaa heerume naan jette Facebook irratti illee sin baane komintii hin kennitu hesaabii wanni hin gootu cal. Dubartiin heeruma dhabdee akkanatti iyyiti. Wanni akkas babaaftu suuraa as baatee kun viidiyoo maxxansee kun kaan jedhuuf heeruma dhabdee akkana taate dhugaa rabbii isiniin jedha. Maaliif dhiirti tun bishaanitti dhumte tun lolaan dhumte dhiirti hin jirtu jechuudha. Amma bara dabree nama 180 maal asirra biyya kanarraa ari'an. San keessa harki 99 dhiira dubartiin lafatti haftee jirti. Biyya galtu dubartii biyya Arabaati jedhamni fuudhu hin jiru. Isii ammoo maal jetti ada ofitti qabuuf dalagadhee qorqorroo ijaaradhee gaafa mallaqa argadhe abbaa fedhe na kadhataa. Namni kadhatu hin jiru jechuudha. Umriin soddoma wallaahi shamarree natti bilbilee shamarree mucayyoon takkaan bilbiltee meeqa jennaan ati umriin kee 38 jetti. Waan nama gaddisiisee hedduu jira. Yoo dubbatte waan akkasii sanin fedhani baalagee miti jetti. Heerumuun baalagummaa miti. Biyyoota tokko isinima biyya Hindii fi Paakistaanii mucaan tokko ollaakii kana jira. Waggaa 8 taa'ee maaliif waggaa 8 ta'e jennaan mucaa gurbaamoo intalatiya fuudhutu $10,000 intalatee sirraa fuudha $10,000 naa kafaltu malee sirraan fuudhu naan jedhee san dalaguuf as taa'a. Biyya ambaatii Hindirraa Bangaal irraa dhufanii birrii dalaganii jechuudha. Namaa kafalanii mallaqaan intalatii rabbii jedhi maaloo narraa fuudhi intalatii jedhanii mallaqa kafalanii. Nusan dhiisitii yooma waa'ee fuudha fi heerumaa dubbanne qaanii salphina. Kun ammoo dhugaatti mee kana dhaga'u taate mootummaan maanuu akka mootummaa of jedhee ka jira taate waa'ee diyaaspooraa kana keessatti dhimma kanallee waan tokko dhaabanii warri amantii sheekotiin amantii manguddoon biyya seera gootee akkaataa namni itti waliin qaanfanne dubartiin itti heerumtu dhiirti fuudhu dhugaa rabbiitti rakkinni heegareen ta'e gara kanallee heegaree rakkinni guddatti deemaa jira jechuudha akka lammii Oromootti maaliif dubartii waggaa 30-40 gayaa jirti dhiira innillee itti dubbatuuf hin arrabsiti. Warra dubbatuuf mallaqa guddaa irra barbaadan lakkin talteen heerumtu haga qorqorroo ijaartutti haga makiinaa meeqa bittutti. Gaafni isin qorqorroo ijaartuu fi makiinaan bittu fuul walitti gochurraa eenyuun isii ilaalu hin jiru. Jaarsa malee hafti jechuudha. Amma isin tokko keessan dubbii yaa bareedduuti yaa kan dhugaa itti fakkaatti waan namni fuudhu itti fakkaatti kun fuudhaa miti. Ammallee fuudha badaa tokko jira. Kama bilbilaan ka warratti nimni suutanii taa godhannaa gaafa biyyatti galanii akka suutu wajjin jiraatan kunillee sirrii miti yaa jira kenna. Mee warri manguddoo kun na arrabsan beeku ijoollee nama shamarree akkanum jetti maqaan godhana arrabsanii haa arrabsanii warri sammuu qabda warri gurguddaan yaa buleeyyanti Kuweetitti Dubaayitti Kataritti Suudi Arabiyaatti Makkatti maktaba wayii ka Oromoo jechuudha namoota Oromoo kana shamara heeruma barbaaddullee sheeka waa saaxilee garte intala takka intala biluutti jaarsa barbaadnatti bilbilte kan jenne garte ka kabajaan isii akka heeruma barbaadullee gurbaa heeruma barbaadullee warra isitti dubbatee fi sheekanatti matanii sheeni kun ammoo warra dubbatee fi daqiiqa